waliigaluudhaaf walitti dhiyaanneeti jirra takkaa gartee yaanne keenya bikka takkatti gartee dhiyaachaati jira jechuudhaan ibsa baasanii jiran. Akka ibsi kun ijootti Iiraanii fi warri Oomaan duraanis gartee warreen Hormuuz irratti hayyama qaban akkasumatti gaa bahara gartee isaan lachuutu waan ifi isaaniitiif gartee waliif qoodanii mootummaan Iiraan akka olaantummatti warra seenee bahuu irratti murteessuu danda'u irratti walii galan kana arraan tana garuu akka jechaa jiranitti mootummaan Iiraan guutumatti Hormuuz akka gaggeessituu fi akkasuma sanitti karaan gartee dooniileen Hormuuz keessa dabartuun tokkotti akka deebi'u irratti warra Oomaanii wajjin walii galu jiranii jaaniitii odeessaa jiran. Yoo dubbiin tuni dhugaa taatu taate Iiraaniif injifannoo guddoodha. Amma gartee injifachaati jiranii garuu immoo laayinni gartee Hormuuz seenuu takkaa keessaa ba'uudhaa karaan gartee amma dura isin garsiisaa ture san kan gartee warri Iiraan ifii isaaniitiif gaggeessaa jiran warri Oomaan immoo karaa Ameerikaan gartee dhiheenya kana eegalaniitu jira karaa gadiitiin karaa Oomaan gama gubbaadhaatiin jechuudha. Karaan san tan Ameerikaan gartee dooniilee garagaraatiin as keessa dabraadhaa jetteeni gorsatti hanitee takkaa gartee ajajii ta'anitee dooniileen tuni waan Ameerikaan jettu dhaga'uudhaan keessa dabruudhaaf tattaafachaa jiran. Dooniilee irra hedduu tan gartee naannoo saniin dabruudhaaf tattaafattee haleelamaati jiran. Mootummaan Iiraan yoo gartee nuti hayyama isinii kennine malee akkasuma sanitti karaa nuti irra deemtan isiniin jenne malee karaa tokkollee nu seenuu hin dandeessanii bahuu hin dandeessan jechuudhaan dooniilee tan haleelaa turan. Okay. So sanis gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Amma gaa gareeleen gartee biyyoottan Arabaa akkumaan amma dura isinii himaa turetti qaanyii takka malee guyyaarraan tanaa Iiraanii wajjiin hariiroo haareetti gartee eegaluudhaaf hujii eegalaniiti jiran. Keessattuu Saudi Arabiyaanis United Arab Emirates akkasuma san warri Bahareenii fi warri Kuwaitis hariiroo addaatiin nuti amma booda rabshaa gartee takkaa lola kana haareetti eegaluu dhiifne yoo hariiroo teenya tana karaa gartee warra ollaadhaa takkaa immoo warra daldalaatti jijjiirannee waliin marii goonee jaaniiti gaa odeessaa jiranii. Inumaatu isaan qofaa miti warreen gartee Yuurooppiidhaa biyyi akka Beeljeem faanis gara isaaniitiin Beeljeemis Yukureenis nuti ulii booda gartee Iiraanii wajjin wal loluus hin barbaannu marii gartee karaa nagayaatti waliin hojjechuu barbaanne jechuudhaani ibsa gartee miidiyaan Reuters fi akkasuma san AFP'n ibsa kana baasaati jira. Sogaa kana keessatti gartee wanni hedduu nama dhibdu akka aarii mootummaan Israa'el guyyaa kaleedhaa garsiifterraayi. Aariin tuni tamaaliiti yoo jettan warri Israa'el pirezidantiin Ameerikaadhaa wiikeendii kana takkaa gartee guyyaa sabtiidhaa ala daganama jechuudhaan naannoo adda addaatti Iiraan tana akka malee haleellaa jechuudhaan dubbatee ture. Warri Israa'elis waan san gartee irratti qophaa'anii inumaatu gartee xayyaarota lolaa isaanii hunda qopheessanii Iiraan haleelle jechuudhaan eeggachaati turan. Garuu odoo gartee isaaniin hin mari'atini pirezidantiin yaada isaa jijjiire. Kanarratti warri Israa'el inumaatu gartee Ameerikaan diina duratti nu qabu barbaaddi malee lola kanarratti gartee akka waliigalle sanatti gaggeessanii Iiraan tana diiguudhaaf hin deemanii jaaniiti gartee odeessaa jira. Tanarratti mootummaan Israa'el akka malee aara qabdi. Okay? Akka malee aara qabdi inumaatu ammallee gartee yeroon hin dabarre haleellaa eegalii jechuudhaani pirezidantii Ameerikaadhaa gaafachaa jiran. Garuu pirezidantiin Ameerikaadhaa akka gartee irra deddeebi'ee jechaa jirutti warreen biyyoottan jiddu galeessa bahaa kuni Iiraan nutti hin haleelinii. Yoo gartee haleelu taate jireenyi biyya teenyaatis waliin diigamuudhaaf ta'a. Akkasuma sanitti infraastiraakcharaa fi gartee gaasni biyyattiidhaatis waan diigamuudhaaf ta'u jecha ikoonomii addunyaatutu rakkoo hamtuu keessa galuudhaaf ta'a. Tana gartee yoo ati irra dabartee wayyaadha jechuudhaani na gaafatan je'eeti dubbachaa ture. Garuu oduun tuni gaa namayyuu bira dheeyxeeti jirti miidiyaaleen irraa haasawanii jiran pirezidantiin Ameerikaadhaa hoggumee qarraa barreesseeti jira.
wanni gaa oduu tanarratti akka malee nama ajaa'ibsiisu keessaa pirezidaantii Ameerikaadhaa miidiyaaleen tokko tokko gartee loluma kana bira dabruudhaaf takkaa'u gartee warra Iiraan sodaachisuu fi waan kana haasa'u malee hujii irratti gartee jijjiiruudhaaf hin deemu jaaniiti gartee isaan gara isaaniitiin haasawaa jiran. Yoo gartee isiniif mul'ataa miti? So wanni gartee mootummaan Saudi Arabiyaadhaa guyyaa kaleedhaa goote haasawa Mohammed bin Salmanii fi pirezidaantii Ameerikaadhaa karaa sagaleedhaatii fi takka gartee karaa barruudhaatiin riidaawutii isaanii gabbaasan jechuudha. Yeroo duraatiif yeroo hedduu gadi hin baasan mootummaan Suudiidhaa. Takka ammoo jechoota gartee gabaabaa haasa'u gartee Mohammed bin Salman pirezidaantii Ameerikaatti wajjin haasa'u godheeti jira. Kanarratti waa'ee naannoodhaa, waa'ee poolitikaa, waa'ee maarree jinni kanarraa haasa'uun jiran jechumaanii barruu gartee karaa miidiyaadhaatiif kan gabbaasaniitu jira. Kan kalee godhan ammoo haasa'u isaanii gartee guututti barruutti deebisaniiti gabbaasanii jiran. Kun egaa wanni gartee taheefis irra hedduun namaa pirezidaantiin Ameerikaadhaa waan gartee Saudi Arabiyaan na gaafatteef warri United Arab Emirates na gaafateef takka gartee warreen biraatis na gaafataniif jecha lola kana dhaabnee jirre jedhee akka inni dubbachaa jiru yeroo hedduu irraa haasa'uuneeti jira. Inumaatu gartee namni cinaan amma bareeti gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa addunyaa sobuu jira jechuudhaan takka immoo maarkeetii manipuleet itti godhu jira jedhaniiti gartee odeessaa jiranii. Yaada pirezidaantiin afaaniin jechaa jiru kana isa gargaaruudhaaf pirezidaantiin gartee dhugaa haasa'u jira jechuudhaaf mootummaan Saudi Arabiyaadhaatis akkanatti gartee barruu takka gartee haasawaa isaan waliin godhan kana karaa barruudhaatiin gabbaasanii isiniin jechuudhaaf san gartee akkasitti quba qabaadhaa. Okay, itti aansuudhaan mootummaan Oman garasiitiin dhiibbaan garagaraa irratti illee godhamaa jiraatullee keessattuu gara Ameerikaadhaatii fi warree gartee United Arab Emirateetiin akka gartee isaan Iiraanii wajji waliin galle irratti dhiibbaa garagaraatu isaan irra godhamaa jira. Keessattuu gartee karaa lameen mootummaan Ameerikaadhaa naannoo Oman kanatti eegalan Hormuz keessa dabruudhaan warri Oman karaa kana gartee akka qabatanii ta'aniin takkaa'u gartee Iiraanii wajji odoo waliin galle karaa lameen kun gartee banaa haa ta'uu takkaa'u karaa lama haa goonu warri fedhe gama gubbaatiin haa dabru haa seenu warri fedhe immoo gara jalaatiin seenee haa ba'u yaada jiran irratti jechuudha. Kanarratti egaa warri Oman kuni yeroo dheertuu gartee gara yeroo oggota takka gara Ameerikaatti garagalan oggota takka gara warra Iiraan garagalan. Inumaatu gartee egaa bikki gartee isaan dhaabbatan haalaan gartee nama hundaa'u rakkisiisaa turte. Haa taatu malee guyyaa lameen dabre kana keessatti marii guddoodha isaan kun Iiraan keessatti gaggeessaa turanii yeroo Iiraan dhaqan hunda Iiraanii wajji walii galaniitu dhufan. Yeroo gartee warra Ameerikaa fi warra biraatti wajjin walgahii godhaniis isaanii wajji walii galan. Wanni gartee akka malee konfiis nama gooti. Dubagaa amma gartee akka miidiyaaleen garagaraa gabaasaa jiranitti isaanii fi warri Omaanii fi warri Iiraan waa'ee Hormuz irratti walii galanii jiranii takkaa walii galuudhaaf gartee dhiyaatanii jiranii jaanii gaa dubbachaa jiranii amma dura walii gallee jirra jaanii gartee ifatti hin dubbanne. So kana keessa gaa rakkoon jirtu takka mootummaan Ameerikaadhaa dooniilee gartee Hormuz keessa dabraa jetteeni ajajetti dabarsaa jirtu kana akka gartee amma dura miidiyaaleen garagaraa dubbachaa jiranitti Ameerikaan dooniilee gartee eskoortii gootii jaachaa jiran. Eskoortii godhuun dooniilee tana gartee dhaabbatanii fi takkaa gartee dura deemanii cinaa deemanii gubbaarraan helikoophteraan gartee akkasitti eegumsa guutuu godhaniifiti Hormuz keessa dabarsaa jiranii jaaniiti odeessaa jiran. Yaada kana gartee hogguu dhugatti garagalchite Ameerikaan ajajuma gartee doonii tanarratti dabarsaa jirti malee doonii takkallee dabarsaa hin jiran. Ameerikaan ganaa gartee fagoo Gulf of Oman fi gartee Indian Ocean irra teesseeti doonii ifiifuu doonii isaanii waraana gartee achi geeffataniiti achirraa dooniilee olii gad dabartu tana reediyoodhaan ajajatti hannaa jiran. Sababa kanatti gartee waraanni Iiraan dooniilee ajaja Iiraan malee Hormuz keessa dabruudhaaf tattaafatte haleelaa jiranii jechuudha. So
yaada kana keessatti gartee maaliif gaaffii namni hedduun gama duubaatiin na barreessaa jiru irratti gartee keessattuu marii Iraanii fi warra Hormuz jidduutti warra Oman jidduutti nama hedduutu confused ta'u jira. Akka gartee confused hin taaneefin irra deddeebi'ee isiniif ibsa godhaa jira. Akkasitti gartee hubadhaadha. Garuu gartee ammaan tana Ameerikaanis inumaatu gartee Hormuzuma kana banuu irratti hojjechaa jirti. Yeroo tana keessatti feetu gartee warri Iraan dooniin gara keenyaan haa dabartu takka ammoo ajaja keenyaan haa dabartu akka gartee Ameerikaan jettu kanatti isaan irraan kaayyan. Okay? Tana quba gabaadhaadha. Rakkoon ammaan tana gartee addunyaa qabachaa jirtu Gaaza rakkoo ikoonomiidhaati. Ikoonomiin tun egaa biyyoottan Arabaa kanaas haala miidhaati jirti. Kanarratti mala gartee adda addaa kana dhawanii Hormuzis akka banamu akkasumas Baabul Mandabiis akka banamu san irratti gartee hojjechaa jiran. San akkasitti gaa quba qabaadhaadhaan isiniin jaa. Isa laala as duubatti inumaatu gartee tuni biyya Iraaq keessatti Mohammed bin Salman qushaashaa takkaa gartee gaarbeeji irratti gartee footoo isaa maxxansaniiti akka qushaashaatti laalamaa jedhanii arrabsaa jiran biyya Iraaq keessatti. Okay? Qaceeloon laalaadha yoo gartee isinin mul'ate akka gartee isin argitaniifin sarkiliitti godhee jira. Qushaashaa jedhaniiti gartee ummanni Iraaq akkanatti kunoo isa balaaleffachaa jiran. Okay? Wanni gartee keessaanuu akka malee nama ajaa'ibsiisu keessaa ummanni Iraaq isa balaaleffannaa tana gartee wanni isarra fidaniif hin irraanfatinaa. Saudi Arabiyaan gartee mootummaan Iraaq tuni tan gaafa gartee Saddam biyya bulchaa ture sanis akka gartee diigamtuu warra shoora guddaa taphate irraayi. San irratti gartee ammaan tan ammoo torbaan dabre keessa Ameerikaadhaa fi isaan hoguu gartee haleellaa xayyaara lolaatiin Iraaq keessatti gaggeessan. Sanitti nama hedduudhaatu dhume. Akkasumas gartee garee waraanaatis warri dhuman ni jiranii. Tuni mootummaa Iraaqii fi akkasumas ummata Iraaq haalaani aarsaa jirti, gaddisiisaati jirti. Kanarratti gartee Mohammed bin Salman lola nurra banuu isaatiif inni kun gartee akka qushaashaatti nu biratti laalamaa jechuudhaan egaa footoo isaa tana gartee akkanatti gartee gaarbeeji adda addaa hundarratti maxxansaa jiran. Keessattuu gartee naannoo akka Karbalaatii fi naannoo gartee isaan dheengadda haleelan sanitti jechuudha. Okay? So guutumatti gartee yeroon torbaan kuni torbaan Ashuraadhaa na fakkaata. Warreen gartee amantii Islaamaa gaa warreen Shiyaadhaa keessattuu gartee jimmata dabre kanarraa eegalanii akka malee ayyaaneffachaati jiranii. Ayyaana kana gartee namni kun egaa bakka hedduurraa dhufeeti gartee magaalota Iraaq kana keessatti ayyaana isaanii gaggeessanii. So achirratti gartee akkanatti kunoo footoo isaanii tana gartee ifatti balaaleffachaa jiranii isiniin jechuuf. Okay?